السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسا روماب. الحمد لله هاني نجكوت نجيني هنجار الله كبجادا بك جرتن مرس نجاو. دعوتن كي يودو جم مچيسا باغ مدن نموني كاردي ماتي كيسنيف ور بيجروف ارجو في بربادن كاردي سوادا ريالة الدم كاردي توبيات دبلمت اسنيف ارجو دندنيا akkasuma namoonni neeta warra biyyaatiif daataa yookiin neeta guutuu fi barbaadan yookiin hidhuu fi barbaadan jechuudha. Neeta ji'a tokkodha kaardii sawaadhaa riyaala 50 geegaa 10 hidhuu fi danda'an jechuudha kan ji'a tokko turuu danda'u yookiin kan ji'a tokko dalaguu danda'u. Akkasuma neeta kan ji'a sadiidhaa kan ji'a jahaadhaa yookiin kan waggaa tokkollee yoo barbaadan ni jira jechuudha. Akka filannoo keessaniiti jechuudha. Neetiin kan hin daangeffamne ni jira jechuudha. Kan daangaa hin qabne maftuwaallee ni jira jechuudha. Akka filannoo keessanitti isin gaafannee erguu fi ni dandeenya jechuudha. Wanti isinirraa eegamu kaardii sawaatii fi lakkoofsa biyyaadhaa kan irratti kaardii guutuu fi barbaachisan yookiin kan irratti neeta guutuu fi barbaachisan WhatsApp irratti nutti erguu qofaadha jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keenyaadhaa duwwaa 5 duwwaa 123 53 67. Lakkoofsa WhatsApp kanaatiin kaardii sawaatii fi lakkoofsa biyyaadhaa kan irratti neeta guutuu fi barbaachisan yookiin ammoo daataa irratti guutuu fi barbaachisan jechuudha. Nutti ergitanii nu himmoo akka filannoo keessaniitiin fedha keessan irratti hundoonnee neeta hidhuu fi yoo barbaadanis kaardii erguu fi yoo barbaadanis jechuudha. Erginee fi riisentii yookiin darrasenyi yookiin fatuuraa akka ergineef jechuudha akka gahe isiniif erguu danda'e jechuudha yeroo sanitti jechuudha. Egaa daawwattan kiyyaa karaan kuni karaa baay'ee tokko bareedaa ta'e jechuudha. Isinis warra biyyaatis karaa baay'ee tokko gargaaruu danda'udha jechuudha. Isin amma kaardii bilbila keessan irratti guutanii warra biyyaatiif yeroo argitan jechuudha. Kaardiin diddamne jechuudha. Dhibba takkaayyuu isiniif hin taatu jechuudha. Isin galee nu hetti yoo argitan ammoo nu dhibba lamatti isiniif ergina jechuudha. Garaagarummaa jiru isinummaa wal biratti qabaa ilaala jechuudha. Gimmaashii nu erginuyyuu hin taatu jechuudha. Isin isin ergitan jechuudha. Egaa daawwattan kiyyaa viidiyoo kana akka namni baay'een argee waan kanarraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.